Ashamaa harka fuunee kabajamoo hordoftoota viidiyoo keenyaa baga nagaadhaan dhuftan ani Shimeemaa. Kabajamoo hordoftoota viidiyoo kanaa hundi keessan viidiyoo kana keessatti appilikeeshinii baay'ee hunda keessaniif barbaachisu kan itti fayyadamni isaa baay'ee salphaa ta'e kan barbaaddanii argachuu hin dandeenye qabannee dhufnee jirra. Hanga xumuraatti nu wajjin turaan affeerraa keenya xumura viidiyoo kanaarratti obsaan yoo dhaggeeffattan ni gammaddu ni barattu. Ashuma hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo baga deemtanii gara peejii keenyaa dhuftan isin jecha egaa guyyaa har'aa wanta dinqisaa tokko haala itti hojjetan isiniif qabannee dhufnee jirra. Viidiyoo kanarratti akkamitti viidiyoo reakshinii hojjechuu dandeenya jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan jechuudha. Haala kanaan qaamni tokko viidiyoo tokko hojjechuu barbaadan isin yaada irratti kennuudhaaf qeequudhaaf wantoota garaagaraa irratti hojjechuudhaaf jechuudha. Bifa haala amma viidiyoo irratti argaa jirtan kanaan hojjechuudhaaf haalli viidiyoon kun itti hojjetamu isiniif qabannee dhufnee jirra. Iga hanga xumuraatti nu faana tura appilikeeshinii viidiyoon reakshinii kun ittiin hojjetamu jechuudha. Linkii isaa gubbaarra isin kennee jirra yookiin koomentii jalarratti ni argattu. Achi gubbaarraan seenaatii buufadha appilikeeshinii kana gonguma pileestoorii keessaan buusne kan pileestoorii keessaa buutu kuffaan watermarkii qaba jechuudha. Watermarkii jechuun beeksisa dhaabbatichaa ni qaba. Akkasuma immoo yeroo muraasa booda isin jala dhaabbachuu danda'a jechuudha. Fiicharii gaarii hin qabu. So linkii nuti isin kennu tuquudhaan seenaatii buufadhaa itti fayyadama kallattiimaan gara viidiyoo. Bilbila fayyadamuun kaayin maastarii irratti reakshin viidiyoo akkaataa edit gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Amma dhumaatti na hordofaa. Jalqaba irratti appilikeeshinii kaayin maastarii open erga gootanii booda akkanatti isinii fida jechuudha. So iddoo kana biratti maal gootu pilaas batanii yookaan immoo ida'uu isa walakkaa kanarratti kiliik gootu jechuudha. Isa walakkaa kanarratti. So amma viidiyoo keenya edit gochuudhaaf jechuudha. So amma saayizii garaagaraatiin jira jechuudha. Fakkeenyaaf kun YouTubeedha jechuudha. 16:9 jechuudha. Kun immoo fakkeenyaaf TikTokiidhaaf jechuudha. So har'a kana isinitti agarsiisu YouTube irratti jechuudha. So 16:9 isa jedhu irratti kiliik gootu jechuudha YouTubeedhaaf yoo barbaaddan. Erga kiliik erga gootanii booda akkanatti isinii fida jechuudha. So reaction viidiyoo amma karaa lamaan isinitti agarsiisa jechuudha. Akkaataa edit gootan tokko viidiyoon sun muuziqaan isin irratti react gootan sun iskiriinii irratti guddatee yeroo mul'atuu fi xiqqaatee yeroo mul'atu jechuudha. So iddoo sana biratti immoo yeroo isin react gootan fakkeenyaaf kan keessan viidiyoon keessan xiqqaatee yeroo mul'atuu fi guddatee yeroo mul'atu jechuudha. So jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu muuziqaan sun iskiriinii irratti guddatee yeroo mul'atu jechuudha. So isa gochuudhaaf maal gootu miidiyaa isa jedhu irratti isa kanarratti kiliik gootu jechuudha. Achiin bilbila keessanirraa yookaan moobaayila keessanirraa muuziqaa sana dursitanii fiddu jechuudha. Irratti kiliik erga gootanii booda akkanatti aad isiniif godha. Achiin raayit isa jedhu irratti isa kanarratti kiliik gootu jechuudha. Akkuma argitan amma viidiyoon keenya aad ta'eera jechuudha iddoo kana biratti. So amma fuulduratti fiduu qabna jechuudha. So jalqaba irratti fiduu qabna jechuudha. So maal goona amma react yeroo goonu nuti viidiyoo kanarratti yeroo react goonu viidiyoo sana finna jechuudha. Muuziqaa isin irratti react gootan erga akkasitti sirreessitanii booda jalqaba irratti fiduu qabdu jechuudha. Akkasitti isa kana akkasitti saab gochuudhaan fiduu qabdu jechuudha. So erga fiddanii booda maal gootu amma yeroo isin muuziqaa sana irratti react gootan viidiyoo sana fiddu jechuudha. So isa maal gootu layer isa jedhu irratti kiliik gootu jechuudha. Iddoo kana biratti layer isa jedhu irratti kiliik gochuudhaan achiin miidiyaa isa jedhu iddoo kana biratti kiliik gootu jechuudha. So ani fakkeenyaaf viidiyoon ani qopheesse kanadha jechuudha. Mucoo kanadha jechuudha kan viidiyoo sana irratti react godhu jechuudha. So isa irratti viidiyoo keessan irratti kiliik erga gootanii booda akkasitti aad isiniif godha jechuudha. Argitan miti jalatti. So amma akkuma argitan viidiyoon keenya dhufee gubbaarra ooleera jechuudha. So maal gootu kana irratti kiliik gochuudhaan saayizii isaa akka barbaadanitti ishii kana fayyadamuudhaan akkasitti aroo kana fayyadamuudhaan saayizii isaa akka barbaadanitti guddisuu xiqqeessuu ni dandeessu jechuudha. So argitan miti akkasitti gochuu ni dandeessu jechuudha. Amma ishiitu viidiyoo kanarratti react godha jechuudha. Muuziqaa kanarratti react goote jechuudha. So akkuma argitan iskiriiniin isaa kun guddatee mul'ateera jechuudha. So kan iddoo barbaaddan kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Akka barbaadanitti iddoo barbaaddan kaa'uu ni dandeessu jechuudha. So erga akkas gootanii booda argitan miti amma viidiyoo kana taphachiisuu ni dandeessu jechuudha. So argitan amma react irratti goote jechuudha. Viidiyoo sana irratti react gochaa jirti jechuudha ishiin. So akkuma argitan akkasitti react irratti goote jechuudha. So inni lammataa immoo karaa biraatiin immoo akkamitti gochuu dandeessu isa lammataa immoo isinittiin agarsiisa jechuudha. So fakkeenyaaf ishiin iddoo kana biraatti iskiriinii kanarratti guddattee mul'atteet muuziqichi immoo xiqqaatee yeroo mul'atu jechuudha. So isa gochuudhaaf maal gootu kana tokkicha dileetiin godhaani
isa gochuudhaaf immoo maal gootu jalqaba irratti yeroo isin muuziqaa sana irratti react gootan viidiyoo sana dursitanii fiddu jechuudha. Isa gochuudhaaf maal gootu miidiyaa isa jedhu irratti click gootu jechuudha. Achiin jalqaba irratti yeroo ishiin fida jechuudha. So yeroo ishiin react gootu jechuudha muuziqaa sana irratti. Akkuma argitan akkasitti dura dursitanii erga fiddanii booda maal gootu iddoo kana biratti ammas immoo muuziqaa isa irratti react gootan sana fiddu jechuudha. So isa maal gootu layer isa jedhu irratti click gochuudhaan achiin miidiyaa achiin muuziqaa sana fiddu jechuudha. So erga akkasitti fiddanii booda maal gootu ila argitan miti akkasitti fiddanii miti akkuma argitan amma saayiziin isaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Isarratti click gochuudhaan saayizii isaa akka barbaadanitti iddoo kana fakkeenyaaf iddoo kana kaawwachuu barbaadan iddoo barbaadan saayizii isaa akka barbaadanitti guddisuudhaan fakkeenyaaf iddoo kana kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Akka barbaadan gochuu ni dandeessu jechuudha. Saayizii isaa akka barbaadan iddoo kana keessan fakkeenyaaf play godheen isinitti agarsiisa. Akkuma argitan react akka nama irratti gochaa jiruti jechuudha iddoo kana biratti. So react irratti gochaa jirti jechuudha. Akka barbaadanitti akkasitti saayizii isaa akka barbaadanitti guddisuu xiqqeessuu ni dandeessu jechuudha. So argitan miti baay'ee kan namatti toludha jechuudha. KineMaster'n application ajaa'ibaati jechuudha. So dhuma irratti immoo maalinni viidiyoo keessan erga akkasitti react erga edit gootanii booda export gochuudhaaf iddoo kana biratti click gootu jechuudha. Isa kana biratti click gootu jechuudha. Achiin akkuma argitan resolutionii barbaadani kun HD quality dhaan akka barbaadanitti kana geeddaruu ni dandeessu. Garuu HD quality dhaan otoo ta'e baay'ee gaariidha. Frame rate isaa 30 otoo ta'e baay'ee gaariidha. Achiin isa kana akka barbaadanitti low high otoo gootanii video quality isaa baay'eessa ta'a jechuudha. Ammuma baay'eessa ta'u immoo megabyte isaas guddachaa deema jechuudha. So erga kana sirreessitanii booda export isa jedhu irratti click gootu jechuudha.